kaasuu fi uummanni keenya Saawudii biyyoota arabaa jiru gargaarsa addaa nu godha. Haalaan isaa guddachuu miti. Haala rakkisaan san keessatti nu gargaaranii yeroo hunda gargaarsi isaan nu kennan kan irra nama dorgu, kan nama xiiqachiisu, kan hedduu gara tokkoon hamilee namatti kaasu, gara biraatiin immoo dhugaa isaanii tana, xaarii isaanii tana, fuuraa isaanii tana bakkaan ga'uu dhabuun kan irra nama kutu ture duris. Ammas sanuma yeroo ammaa kana akkuma beektan sababa wal dhibbee biyya kanaatii fi biyya saniitiin lammiileen keenya hojiif jecha asii rakkatanii rakkoo jala deefaa biisan dhaqanii achitti immoo rakkoo hamaa keessa jiranii sanis furuudhaaf bifa adda addaatiin yaalii godhaa jirra. Haaluma san keessatti haala hammaataa san keessatti illee keessattuu shamarran haala biyya san keessatti baay'ee rakkisaa ta'een jiraachaa saba isaaniitiif uummata isaaniitiif kabajaa Oromummaa fi Oromoof qabaniif kabaja dhugeeffannoo hoggana isaaniitiif qabaniif wanni isaan godhan baay'ee namatti ulfaata. Fuudhuunis dhiisuun namatti ulfaata. Fuudhuuf isaanirraa fuudhuun namatti ulfaata. Dhiisuuf immoo xaarii isaanii kana beekamtii kennuu dhabuun nama rakkisa. Kanaaf ulfaadhaa rabbiin uummata keenyas isinis rakkoo kana keessa baasee nagaa wal nu agarsiisu nullee aga dandeenyu sagal lubbuu nu keessa jirtutti isin hin dagannu, saba keenya hin dagannu, saba keenya hin gannu. Ija baannaa galatoo waan jedhan. Obboleewwan keenya bakka san jirani isaan biyya ormaa jiru rakkoo hedduu keessattuu jiranii nu yaadatanii qaamaanis hamileedhaanis maallaqaanis waan hundumaanis nu bira dhaabbatanii waan qabanirraa biyya ormaa keessatti rakkoo guddaa keessa ta'anii nu yaadachuu isaaniif baay'ee isaan galateeffannaa. Ammallee Rabbi nagaadhaan biyya isaaniitti haa galchu, waan isaan hojjetan immoo Rabbi haa barakachiisu, biyya isaaniitti isaan haa deebisu. Ayyeeqa kanuma jennaa galatoomaa isiniin jennaa isiniinis isaaniinis galanni haa galu. Dhageettanii gaa ulfaadha ilmaan teennaa bara dheeraa nu wajjin rakkattanii guutuma uummata wajjin rakkataa turtanii ijoolleen biyya arabaa ofii keessaniitu rakkoo keessa jirtanii tola keessa hin jirtan akka isin jirtan hin beekaa isin keessa jiraadhee ture. Bakki sanitti hidhamtanillee bakki ijoolleen keenya itti hidhamtettillee hidhamee hidhaa keessa ture quba qabaa rakkoo keessanii dhiphina keessan quba qabnaa fayyaa nuu ta'a ulfaadhaa galatoomaa akka nu argitanii kabajanii ergaa kunumaan guddoota keenya nu ergitan kan Rabbi isin haa ulfeessu rakkoo teessanillee Rabbi isin irraa furu Rabbiin argitee bal'innaadhaan nagaadhaan argitee bilisummaadhaan biyya keenya walitti qabee waliin nu haa jiraachisu. Kormillee argitee mormuu sagantaa ajaa'iba qabna. Sangaarra isaan isin affeeran kana rabbiin nagaan isin baasee baga gammadanillee isaanillee baga gammadan. Kana gadii xaafi calleessa ilma namaa qeerroo jabeessa oduu sobaa maaliif odeessa. Gaafa dura OMN eegalleerraa kaasuu fi uummanni keenya Saawudii biyyoota arabaa jiru gargaarsa addaa nu godha. Haalaan isaa guddachuu miti. Haala rakkisaan san keessatti nu gargaaranii yeroo hunda gargaarsi isaan nu kennan kan irra nama dorgu, kan nama xiiqachiisu, kan hedduu gara tokkoon hamilee namatti kaasu, gara biraatiin immoo dhugaa isaanii tana, xaarii isaanii tana, fuuraa isaanii tana bakkaan ga'uu dhabuun kan irra nama kutu ture duris. Ammas sanuma yeroo ammaa kana akkuma beektan sababa wal dhibbee biyya kanaatii fi biyya saniitiin lammiileen keenya hojiif jecha asii rakkatanii rakkoo jala deefaa biisan dhaqanii achitti immoo rakkoo hamaa keessa jiranii sanis furuudhaaf bifa adda addaatiin yaalii godhaa jirra. Haaluma san keessatti haala hammaataa san keessatti illee keessattuu shamarran haala biyya san keessatti baay'ee rakkisaa ta'een jiraachaa saba isaaniitiif uummata isaaniitiif kabajaa Oromummaa fi Oromoof qabaniif kabaja dhugeeffannoo hoggana isaaniitiif qabaniif wanni isaan godhan baay'ee namatti ulfaata. Fuudhuunis dhiisuun namatti ulfaata. Fuudhuuf isaanirraa fuudhuun namatti ulfaata. Dhiisuuf immoo xaarii isaanii kana beekamtii kennuu dhabuun nama rakkisa. Kanaaf ulfaadhaa rabbiin uummata keenyas isinis rakkoo kana keessa baasee nagaa wal nu agarsiisu nullee aga dandeenyu sagal lubbuu nu keessa jirtutti isin hin dagannu, saba keenya hin dagannu, saba keenya hin gannu. Ija baannaa galatoo waan jedhan. Obboleewwan keenya bakka san jirani isaan biyya ormaa jiru rakkoo hedduu keessattuu jiranii nu yaadatanii qaamaanis hamileedhaanis maallaqaanis waan hundumaanis nu bira dhaabbatanii
waan qaban irraa biyya ormaa keessatti rakkoo guddaa keessa ta'anii nu yaadachuu isaaniif baay'ee isaan galateeffannaa. Ammallee Rabbi nagaadhaan biyya isaaniitti haa galchu. Waan isaan hojjetan immoo Rabbi haa barakachiisu. Biyya isaaniitti isaan haa deebisu. Ayyeeqa kanuma jennaa galatoomaa isiniin jennaa isiniinis isaaniinis galanni haa galu. Dhageettanii gaa ulfaadha ilmaan teennaa bara dheeraa nu wajjin rakkattanii guutuma uummata wajjin rakkataa turtanii ijoolleen biyya Arabaa ofii keessaniitu rakkoo keessa jirtanii tola keessa hin jirtan akka isin jirtan hin beekaa isin keessa jiraadhee ture. Bakki sanitti hidhamtanillee bakki ijoolleen keenya itti hidhamtettillee hidhamee hidhaa keessa ture quba qabaa rakkoo keessanii dhiphina keessan quba qabnaa fayyaa nuu ta'a ulfaadhaa galatoomaa akka nu argitanii kabajanii ergaa kunuma maanguddoota keenya nu ergitan kan Rabbi isin haa ulfeessu rakkoo teessanillee Rabbi isin irraa furu Rabbiin argitee bal'innaadhaan nagaadhaan argitee bilisummaadhaan biyya keenya walitti qabee waliin nu haa jiraachisu. Kormillee argitee mormuu sagantaa ajaa'iba qabna. Sangaarra isaan isin affeeran kana qarree biyya ambaa jiranitu isaaniif jecha kaleessallee wayita isaan hidhaa keessa jiran du'aayilleen yaadalleen harkalleen haga danda'an waliin turan hardhallee biyya jiraanneetiin gammachuu isaanii dhaqnee isaanirraa qoodamuu baannullee akka waan jirutti walirraa haa fudhannu jedhaniitiniin waan qaban walitti cimmisanii as erganii isaan immoo sangaa kana eega fudhatanii booda biyya Arabaa keessa jira walitti banii shamarran jechuudha as erganii eega fudhatanii booda lakkinuu amma isaan nuu kennan kana nullee warruma nu waliin hidhame isa waliin nyaanna jedhaniitiniin sagantaa kana isinii qopheessanii galata guddaa akka qaban ijoolleen teenna biyya Arabaa jiran akka qaban galata kanumaan galanni isaanii akka ga'u isinii ibsuu barbaadaa takkaa galata galchaaf. Oduu sobaa maali odeessa saba qulqulluuma. Lammiileen keenya hojiif jecha asii rakkatanii rakkoo jala dheefaa biisan dhaqanii achitti immoo rakkoo hamaa keessa jiranii sanis furuudhaaf bifa adda addaatiin yaalii godhaa jirra. Haaluma san keessatti haala hammaata san keessatti illee keessattuu shamarran haala biyya san keessatti baay'ee rakkisaa ta'een jiraachaa saba isaaniitiif uummata isaaniitiif kabajaa Oromummaa fi Oromoof qabaniif kabaja dhugeeffannoo hoggana isaaniitiif qabaniif wanni isaan godhan baay'ee namatti ulfaata. Fuudhuunis dhiisuun namatti ulfaata. Fuudhuuf isaanirraa fuudhuun namatti ulfaata. Dhiisuuf immoo xaarii isaanii kana beekamtii kennuu dhabuun nama rakkisa. Kanaaf ulfaadhaa Rabbiin uummata keenyas isinis rakkoo kana keessa baasee nagaa wal nu agarsiisu nullee haga dandeenyu sagal lubbuun keessa jirtutti isin hin dagannu saba keenya hin dagannu saba keenya hin gannu ija baannaa galatoomaa jedhan. Walgaggala bakkataati walgaggala bakkataati.